كنا نروح شيء تيجي كو شيء حرام ولا روتين نروح شيء كوتا ثينا أرجع كنا أحمد حسن عربي العربيون كوتا كوت نتمي كوتو هذه رمى شيء تيجي أحمد حسن العربيون والعربيات تعال يسات جاي من حرامته قافة الانشارقته مالف قمدمي كقافة شيء نبراك إنه حرامته قافة أرقت ما شاء الله ما جرى ما ترى أنو سيك إنه يادك أبا أحمد العربيون والعربيات تعال فضل أنا توقع شوق الاستعمال قطع بينتك يا أنو كمان السلام عليكم. وعليكم السلام. ये ना इर्गिते माशाअल्लाह कम से डिजिटा दुराज़ी बर्बादा तो रही इंटरते आइए गाफी ना बगवाम में सिनी ना आइए ना ताजम चित्रते नम्मो शेखा उन्हें ताजम ला अनि शेखा मिति डगों गोरते तो शेखा ना इत्ते होते अनि शेखा मिति शेखा सोफेडें बेकू शेखा दरसा मुरसान वामा दरसा आतोश दरसा उमारे को कब ओके नामनी दरसा तो को गाफ मदरसुम्मा बायुरा एगले हम रुमाजिती येरो केन्ना येरो केन्ना फुरतुमरे येरो केन्ने माल फिंगम मन गाफिन तो कुखन तक गाफिन लम्मा फा नामनी वाकर है नामी दरसा माल पोलिथी नाफ्ती येरो मतानु में तिजरू डी रब्बी कराती बरफिरती ما أول رب دولت والبورس رندان داو قافي سدفا ليش يا متقرب دفع الكمر مار جري كرأت الحرام أجر والمقدرات من جري كرأت على كم أنا ما مال برباد حديثة الأسد والعربيات السيارة كذا حرام جلو هنجرا حرام على جيرتي لكنون كرأت أكا مقدرة كرأت ثاني أيه mana kettina waamte naan seenani jala taa'ee dhaggeeffachuuf illee ture erga kabajjee mana kettina waamte mana kiseenuun dirqama waamicha nama awwaachuun dirqama waan ta'eef mana kiseene wanti si jedhu tokko darasummaa illee ni deemee nama barate miti darasummaa keessatti maaltu nama mudata darasummaa keessatti darasaan maaliiti darasaan kennuu malee fudhachuu malee maaf hin kennitu satetteef ani ofii koo darasummaan deemne maal hin gammanne jedhu yeroo fudhattu malee yoo kennitu maan gammanne maa ittiin gammadamne parsantiin kaayuu barbaadate malee amma hundaa miti of course arjaan jira galatoomayye satii dhimma darasaatti sanarratti dubbadha darasaani darasummaa waan hin deemnee fi warra yeroo fudhatu gammadanii yeroo kennan wanni hin jenne isaanuma sana gaafadhu kana sittiin dhiisa amma waa'ee fatwaa yoo na gaafatte leenca haraama maalaa leenca olii kennuunis gabaabaa godhu galatoo waa'ee leenca kennuu fi dhiisuu gaaffiin ani gaaffiitiin si deebisa gaaffii kanaa jechuudha. Anamma maal barbaada beektani bishatti kakadhee waa isinitti himuu barbaada ustaaz Ahmad Nawaami ayyee Eeshi Ahmad anamma bishatti barbaada anamma akaawuntiin kiyya kun xiqqasho hordoftoota nama lamaa shan illee taatu hin qaba wallahi anama akka wal qabru maal jira namatti shayti shireef qaratanitti leenca namaa kennuun haraama yookiin namni leenca namaa kenne ka azaabati fudhachuuleen yoo jedhe haraama yoo ta'e akaawuntii kiyya yookiin diaktiif godhe hin guba yookiin nama diina beeku amma kenne ija keessan duratti bisharti ufii dhugaam qajeeluu barbaada waan ta'eef kan shari'aadha dubbachuun barbaanne iyyuu haraama barbaada dabaafachuu barbaada waan kana dhaabuu barbaade leenca nama soo namaayyuu amantii ta'e na fudhachiisaa ooltanii anaa jaallataa kana halkan hunda namni kumni lama kumni sadi dhaalaa bulu kanaayyuu dhugaa natti hima kakadhee isinitti himaa jira amma sa'a kana abbaa feetanii kenna yookiin immoo tun biyya jira dhuguutuu balleesse yoo wanni kee irra dalagu jira irra dalaga yookaan ofirraa balleessa hin barbaadu iyyuu. Galatoom asli kiyya ulfaadhu dubbiin leenca kennuuti haraama moo maalidha miti bakki dubbiin itti ka'ee sooshaal miidiyaa kanarrallee bakki itti deemaa jiru leenci halaala moo haraama dhaasatettuuf maa leenci nyaatama moo foon leencaa nyaatama moo maa inni naan gallinaaf jechuun maadha jechuun amma akka nama ol dhagareen godhatin hagaashii ganama maal jedhaa turta ani moo Iyyee jedheera waan jedhe irra deebeen jedhamayyuu
Maal jettan? Dhaggeeffadhu. Ganama yerootti mana abdii mana eenyudhanni mana Ahmad Boorishaa seene Ustaaz Mu'azzez keessa inshallah siniifin kenna dabaree xiqqoo na eegaa Ustaaz dhiifama. Viidiyooti Sheek Riyaad irratti waraabamee ture kan irratti waraabe obboleessa keenya Abdiidha. Abdiin akka sanaatiin gaaffii gaafachuun isaa sirriidha. Ituu hin xiqqeessin, ituu maqaa isaanii hin xiqqeessin gaaffii akka sanaatti gaafachuun isaa sirriidha. Inni immoo waan inni irra dhaabbatee gaafate Sheek Anwaar fa'aa sheekoliin gurguddooni Sheek Anwaar fa'aa waan kana qumaaradha jedhanii dhowwaadha jedhanii geemii irratti dhaqanii wanta sana kennuuni. Baabaa Sheek Riyaadii fi eenyu maqaan isaanii? Maqaa isaanii irraan fadhe. Abu Yahyaanii achi jalaa kennanidhee xiyyaan kaa'e viidiyoo. Isanni kaa'e sanarratti keeka kaasnaan obboleessi keenya tokko Ahmad Boorishaan immoo footoo baabaa Sheek Riyaad irra gaaffii kaa'ee kan Sheek Anwaar irratti raayitii godhennaan footoo kana kaasii isa jalqabaa kana kaasuu qabdaa. Gaaffii abdiin gaafate sirriidha. Abdiin gaafate miti isuma irratti haa deebi'u dhiisi. Yoo isin fiddanii waan kana ajandaa sooshaal miidiyaa gootan immoo uummata keenya nama ituu beekuu waa hin hubanneti, nama beekumsa kan qabu waan hubanneti jira, nama wallaalaatu dubbii tokko hubatiin akkasumaan fuudhee adeemutu jira. Isa kanaaf namni inni hojjete qoftiin ga'a asirra fiddanii dhimma kanarraa naasa'inaa inni kaan gara biraatti fudhata hin barbaachisu. Gaaffii dhiyoo ta'e inni abdiin hojjete hin ga'a jedheen achirratti bahee dubbadhe. Ani akka maxxansaa kootti yaada abdiin deeggara. Sababaansa Sheek Anwaar haraama jedhanii fatwaa irratti godhaniiru, qumaara jedhanii jala sararanii. Baabaa Sheek Riyaad immoo fakkeenyaaf yoo isaanii geemiin kun qumaara miti jedhanii fidanii as ba'anii ragaa Sheek Anwaar kuffisu fidanii hin fudhanna tolee rakkoo hin qabu. Amma sun hin dhufiinitti immoo kanuma isaanii fudhannaniiti. Kana dhanni irratti seenee dubbadhe maleeni. Nama baabaa Sheek Riyaadiin. Isin keeka leeca fudhatanii beeytanii? Dhaggeeffadhu. Hin fudhattan. Ishi ka isin fudhachuun halaala godhe shayini akka keessanii kennu maaltu haraama godha maan jenne yoo ta'u. Erga gaafa geemiin haraama jedhameeti guyyaa tokko kan inni miidiyaa kanarratti geemii bahee haasa'ee waa fudhadhee beeku na agartee beektaa? Anaaf isin geemii hojii taphannan beeynu? Ituu fatwaan geemii hin kennamii waliin haasonee beekna yes. Sirriidha. Aye, isin amma halaalas ta'u haraamas ta'u wanni adda isiniin bayna gammaa hin jiru jechuudha. Aslichoo wal dhaggeeffannaa. Akkansi jedhe ituu geemii kanatti ulamaan fatwaan laatiin si duukaa haasa'eera yes sirriidha. Garuu erga geemiitti fatwaan ta'eeti ani naasone kana mitiiti ituu ulamaan amma foon hoolaa nyaachuun haraami jedhanii ba'anii jechuudha ragaa fidanii hin nyaadhu. Ulamaa hita haraama godhe waan isaan haraama godhan halaala gochuu hin danda'u. Waan isaan halaala godhan immoo haraama gochuu hin danda'u. Isaanin jalan deema. Okay, amma erga fatwaan godhame haraama ta'e kan durattanuu dheebbiftanii yoo namni sheekan tokko kennee maara qofaama darsaan fudhachuu malee hin kennu ta'e godhe qomaaxaa ta'e nama sheekan haa kennu gonama kamiitu firiidamiidha. Ajasni. Baay'een naa kenna wallaahi namni diina beeku baay'een naa kenna leeca naa kenna mana garuu osoo haraama ta'e andi yoo kana markazatti gaafadhee bar nama diin rabbii ijoollee barsiiftota ijoollee haafizul quraan maallaqa qabnu jennaan geemii taphadhee isinii kennaa ta'e jennaan doolaara 600 gara ramadaana nuu kennaa jedhee kan markazatti an birrii qabu maallaqni kiyya kun darsaa tokko haraama jedhani galiin kiyya geemii kanarraa geemii halkan tokko taphadhee 600 isinii kennuu jennaan haraama falaala akka sila wanni adda bahee jiruuti haraa nuu kennii jedhan dalagi markazatti naan jedhan qaamani lafarratti. Asli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو في خنو وان جاوغا في خافتني kennu yoo fudhatan malee kennuun yoo kannan maa harkitti ulfaata gaafa fudhatan itti ulfaatu gaafa kannammaatti ulfaata waan jettu haftan. Parsantiin malee nama sheekaa hundaaf. Abshir jazakallah khair. Waa takra kun qabu kanarra deebisan si deebisa.
دوران درسي وني بيكمون قبو سينا إسلام خيشة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف صحابة رضوان الله عليهم دين برسيسات وران خيستي رسول الله قافتك صلى الله عليه وسلم من بررت والخانيتي صحابة سانيتين واي صدقاء من صحابتي يرو رسول الله واي صحابتي قرت واي صدقاء خلتي من صحابة خيسان مني وهي وان سلاك أبو هند هنجدن ده باسه سببا نمتى تكون باسين صحابوني برا هند ولدتك أبني نمركتها وهي بفتش دابتها تري نمركتها سنيف نيرا ولدتك أبمي إسانيف إرجمي يجا كن وان خيريرة والدرجم وان صحابة الرأي وان إرجم ربي الرأي نمني تقول يفرقان كأباني نمتين همي ونجا أنجرو خلوا وان مجرو يجا أمو قاف قرتي قام دراسة أسديبينه تكامو قام قرتي طلاب العلم أسديبينه طلاب العلم نمني قرتي دين الإسلام براتو يروح الدنيا قرتني جراتن وقا ديدما وقا صدما هنگا نمني خان أولي قد ديمي كسبي جرو إسا بربادتو إسان دين الإسلام براتو لا يرو ساني دبرسن عمري ساني قوتو قبين نما صدقانا ما خرجاتي بدينا منو نما ديماني نياچا يعني أكسي لا قرتي درقا جيسي كساني تي ببهي دلقتين ياتو سمدن دهاني هواسخي يخنم بورو قلتي غري فيدا غري هواسخي يخنا برسي سوان جو قبار أبتاني تي عمري ساني قوتو سن الرتي فتاني غاف سلا نمني قبين خنتو سن إسا يرو بربيتي غلن كرشي فرقان قبن كرشي دلقتي لفان قبن إسا مالي جنا ونسان دلقتا بهن هواسخنا خدمو وان تهيب جيتشا مالي كرشي هركادا بمالي وان هركادا بني رسول ربي صلى الله عليه وسلم غاف صحابة أن كانت ناجا أنسن حديث سنرتي قرتي حديثا يرو تكتك غندي خني غندي سوفيا لين قرتي مال جيف اذا تمنسن سنه حسنه يا حديث نسن غوتون سا مسلم كيس جرا حديث مسلم كيس جرسن كيستي رسول ربي فباسني صحابته ممله ان كان يرو جل قبا رسول مال جنان سنر كان تورني ران غاتن جيتش خناف نمني نيرا يفر كان قبل تورتي نما يامي اكن نم تولا سنرتي هرماتو غدون واتا كركون قبخوني كن درسلي قرتين تكيسوني خبا جمال يرو هند بودچون ساني سمالي فيو ات حواسا خنا ايچ دابتن yeroo gama kanatti as deebitee ilaaltee gartee maaliif yeroo hunda fudhatuun itti laaffataa nama hedduu tokkotti ilaala nama hunda hin jedhee beekatis nama hedduu tokkotti fagoon dhaqinii warra siyaasaatti as deebi warri siyaasaadhaa takkaa isaanii niiraa dalagatu namni argeen jiru takkaa dalagaa dalagatanii hin beekan umrii isaanii guutuu ta'aniituma hawaasuma silaa gartee ni qabsooyinaaf jaan kanarraa niiraa coratanii ittiin hawaasan kaddamaa jiran yooniif wanni isaan hawaasa kanarraa coratanii ittiin hawaasa gargaaran kun warra siyaasaa kun nama hin dhibne أستاذ هونس وانت كوان نمر يبون كابو جيتش أنا من أستاذ هونس كتاب ربي غافا كراو حواسا خنا هيتش برته أرس غافا دي بيسي برس حواسا خنا بسيسي ولكن وانا هو الدنيا ما جمع شيء زمان خيني خنا خيستي نمني قبه خنا تاجر لين نجوا قرتي نما دراسات طلاب العلم خيسا نمو تو في بوبهاتي دلقاتي وانت تاجر من لم ينير لي قرتي نمر راولتك أبي في اتفاق دما جرون جران كان أرجع تيورا ما خنا تيجا الحمد لله كابتن لما فاتي في كابتن جبان سنكات تنتقو تجرا كابتن واي قرتي درقم ميلاتي وجه والقبتي يجا دروان نبي كم قبض كمالي جنان لا درقم ميدراه مالي شيكوتي ولرتي دولني وانجو يعني قافا شيء تقول بونغوري خبراتك ما في الرد دولك أبتي جو خاطر لما فرتي كون وانسر رياج ما نجت الأصليخي وانتو كتجر الأصليخي والنجر حواسني خيني دوغونغورا فكوتاتو خيسا سيري سمالي ولوبتشي سودا في ولرتي دولو تتو نهار كاول ده نمني تو كيوني فوابل ليسني وبتشي تمال رد دولو سري ميتي بيه رد دولو سري ميتي ما لجنا نمني خنتلا تخيتي ميتي سيجر نيابا خيتي ميتي خاطر ديتا يسا خنا تومتي اكنا تيكز ناتا يتر دول تولا نمني خن بليسا خيتي ني دوغونغوري چراتي يچا يا ابلو خينيا دوغونغور تيجرتا دوغونغور خنا سري فدو يتر سري استاب دوغونغور سن دوغونغور سن في ردي بي خيسر ري فتا تانا يا جول لي اسلا غيفتينا كنتني مكان بليسنا عمل اسلا تيسني جزاكم الله خيرا مكان بليسنا غيفتينا سو نجيرو مالي نمني يوني دوغونغور حجته اصلي نرخي بدي تقبل ليس ما انت كان سنجا اصلي اتي بدي بليس تاجنو بدي اتي بليس تخنا شوف اتي بدي بليس تخنا انسي الربسوتو الرسيدي هاتمو يا اصلي خيني خيسان دو فيسي غورفته دوغونغورا سن دوغونغور تجرتا سري فدو سنجي تدرا سيدي هاتاتي كسي غمچيسو جزاك الله خيسان دو فيسي ديما يو باري نادو لملا يور هينا غفدا با اير فداي عموم مغيرت جزاك الله خيسان دو فيون سي غورفده خيسان دو فيون دام سغاري سيتي امده نرا فدچو داف چرانا تقب دغودا نرا فدچو قفا ميتي اولباتي سري فچو فيلي سرا بريدا بي سوما قبل ليس خنتو اولبه سري فچو دندا ولكن يونان غمنا في السحر كيسه أتيس جمانا هركفته جدو خناتي والببوتون رفيته نمني هندينو دليل القرآن في حديثا جما إسافتلو تيجي كتجل كبجتشا سيجله
خناف ركني فوقتان تقولوا في أبليين إسلام جدو ظني بدون في مال مالوف ما لي بر يو أي شبر ده بر أصلي خي بر يو رقاد بر نبر أكو ما أتدي لو يتوتي موازنة زيف دي لا بر بليس خي موازنة زيف كون واتا كمان سر وياني كمل من ما تنين نسني دي لا دلي إساقاف أجرت مو وني سر رأي جم وني أصلي رأي جمو قربان جرتي طالب العلم ده كنت كامو ويلي بالعلم درسان جرتي ما أنت وأنت جي هون نيتو كونغوري لكن سر رأي فرجتنا بر نفتي خيسان نسريسو لين شخنا في وري شجر تاني إفكابا جاوب بليان والله يرجع ربي أنجم تنجرون إفكابا جا بارك الله فيكم والله يرجع ربي كم وني جرو خنا لا جل خنا بر ولا ندرو جلني بر بيت أما وني جرو خنا سو خنا في أصلي خيجا بكتنا حواسني خيني هو بتورك نوتينا ماني غورسينا مالي نما غرتي نصيحة دامنا مالي يرو غورسينو قامان التدينه دبن كما دوبتي ندبفني وجين تبني سوتا جنه هو بتشيفنا مالي درك ما وني رخين ينجو ولكن أما وانتو تتكتكلا نما أصنتاني hojiilee tokko tokko kan hawaasa irratti bade immoo hawaasaaf hojii san sirreessita nama sanii miti beekne maqaa nama saniin tuytu beekne maqaa nama saniin tuytu hojii san sirreessita malee hojii san sirreessitee akkasitti deebita qabxiin sadaffaa fi qabxiin jabaan amma yaa'ii guddaa kana kaase qabxii geemiidhaati jecha geemiin kun akkamitti ilaalama qabxiin afuraffaa immoo maali jennaan qabxii gartee namni darasaadhaa yoo dalage hammeenyaan qabu yoo namni haan dalee qofa hammeenya qaba waan jiru dura mee afuraffaa irratti fidde kanan dura dursa namni darasaadhaa yoo waan tokko hojjete kam ilaalama namni caalimaa tokko waan tokko hojjete kam ilaalama namni caalimaa tokko waan takka gaafa dalagu dogongoree dalaguu malaa beeki asli akkumaati qoy atin dogongortu baay'ee dogongora jazakallahu khayr anis obboleessa kan gee muwaazna akkuma ati dogongortutti dogongora jala saranii beekita kitaaba rabbii khaysa waa hedduu wanti atin beeyna jira akkasuma kam حديث رسول الله خيسايس أصلي خي حديث رسول الله خيسايس أنومتي سلا أمول بيدعوا قولون حديث رسول الله هدوتو كهنا نبين جل كبردو حديث رسول الله كم إبادة مليونات وانت إبتشا سامبرا شيء برفضو شوف سامبرا شيء برفضو أكو منامني أكو مغرتي أتي دين الإسلام الرواحد ده كم بيني أنيس دين الإسلام الرواحد وانتنا بينجرين جل يتشا فتوان الدون تو كهنا في بينجرين يتشا خلاف أن أروان تو كهجت يتشا ونيس الرجان تهو إلا يور رجالي هي فدي ملي رجالي هي فدي وأنا كسي وأنا كنا تجي رجالي هي فدي رجال سانك إبلتي أبات جيتشا كبتي أفرفتي دبر أما كبتي نفرف هذا challenge كم التلالة ما يوخي مودر قوم يكون كم التلالة مع علماء إمال جتي رسول ربي مال جانيني تكفى دور جرا ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخ بجماعة خيست مال جئت دبتي ما فرطنا في الكتاب من شيء إنجي قرآن خي خنا خيستي أواتك اللي نم بفني قرآن خي خيسة وهم تيسني خايجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافد وأديها تمال جانين وكامني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركتكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا يعني حديث خيستي ولما اسم كيست يسيدي ماجرة وانت لم ينكو يوسر تأسيسا أبدتني اتجابي فتن لن تضلوا بعده أبدا إيه لم ينك نات جلت لم ينسن كتاب الله وسنتي جان صلى الله عليه وسلم كتاب ربي تي حديث رسول ربي دي يجا كتاب ربي خن تقبل القرآن نخن تيك توك نبيها نظر جزاك الله خيرا كتاب ربي يخن challenge تيك توك نبيها هندوبنا challenge تيك توك الرأيتها خناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافة دي من كس جاني دامني خطن إيه كس جاني دامني خطني بودا ما هلا فقايا نمو حديثا لبجرا حديث نسمى لرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء جاني دبتني علماء إن ألتوت أنبياء تواني سانجا أن كبرتاتي جلدي ما رقاتك بأنان جان تكا لما فعل ربي قرآن خيستي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وربيكم سكبوا جلدي ما ديوني قرتي وان سن ربيكم سنكبا نيسان سن سني فايب سني وان دي ربي خيستي جاني لبدل عمل صدف الرتم رسول ربي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة هواسني خيّد غنغر الرتي والهنجوج عن جتة شيكفون با بالله عليك خفض الصوت شوي فقط شوي سوخنا جرنا والنجا أمالي لا تجتمع أمتي على ضلالة جلنا الرتي ومنخي والوتن كفر نجان صلى الله عليه وسلم يرجع ربي ومنخي يروج أمالي ينال علمائي أمة مسلمة بان الرسول صلى الله عليه وسلم أسادي بنوغا أما رسول ربي حديث إساني خن أبي داود قبر ليس أفاني بافتني مال جان لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر جان رسول ربي درغمي واسدي الرتي مالنتاني كبدا درغمين الرتي علمنا ما قالني إساف قلفمو درغمين الرتي جيفتي نما خنمو درغمين الرتي نمني بدافمو واسدي الرتي مالئينو ما هنتاني جان درغمي واسدني سمالي جنان درغمي تكبا قرتي تيجي دربتشو رتي تيجي أيتها أو خف جتشان فردا والجلوسي سورتي سدبان أو حافرين تكامو قالا والدرقمو رتي جتشا درقمي قالا درقمي فردا درقمي تيجا خانا سدني على ونجرو درقمي الرتي جيفتي نمان كنا من جاني رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحته سند أوجين ستيما
حديث قرتي أبي هريرة أديسيجرو ابن ماجه حسن جئني إمام الترمذي أبي داود قباسني جرى حديث خنا جرى باسني يجا فردا تيجا قال خنا سدني يجا خنا سدني رتي قرتي إمام ناصر الدين الألباني حديث خنا قدبة صحيح وجد في أبي داود ينتكامه روي في أبي داود كتاب قرتي أبي داود خيسا خنقب أفهمه حديث صحيح حجاني دبة جتة خنا رتي إمام السندي وان كان يرو إبسن إمام الخطابي قرتي إسان دور دبر فتي خطابي مال جي حديث خنا فسر جان حديثنا هو إني إبسو أكمت إياه أن درجمون جروتي وانت إياه أول كبت وانت إياه أول كبت هم على جنان كوي سيجله كوي وان قاعدين ورانا أول كبت وان نمتك ورانا في سقف في سورة درجمي يقولون سورة كنان أبو وجان جتة خناف درجمين خنا أتجرو أكملت العالم إجا شريعة جنان دبين تيك توك يتنو إيست العالم تجنان علماء الإسلام تيك توك الرقافة من يجرن تيك توك الرق وان براتي متبيغ تيك توك الرق منصة إسلامات الدنيا رتيرو أما لا بيكم أبشر هاي دورا هاتم ردو سنبوت رقافة خن مرة تيجي تاني أبشر أصلي wanni jiru gaafii kanarratti wama silaa tiktokii kana namni dhufee sheekha gaafate sheekotii ulamaa'ii gurguddaa biyya kana keessatti argaman deebisaa kana argachuudhaaf namni barbaadan ammoo gaafii 335 fi 185 Islam question and answer kajau jira Islam ka dot information ja Islam ka al-Islam su'al wa jawab website jawrati gaafii lakkoisa 335 fi 185 فتوى لك كويسة كم دي بس دي صدمي شني في دبتك كاف صديتمي شن سينا تلالا واي تيك توك الرقافة تنيتي نم لما تو تيك توك باغا ما غمنا تاء يوخي مو غري غرغدا لما تو غرتينا ما افرتا اني غما غمنا تاء اني درغومي غداني سن رتي نمني وان بربادو اساني خني خلينچا خنو خمال كنو جاني غافتا وملينچا خنا يچا جيفتي خن اكم جتن غافي تنرت جنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ابي داود غبا حديث جرورتي شريعه الاسلام ما فرطنا في الكتاب من شيء جربي غافا دبتو تيك توك كيس وان جيرو لين أسان دبنا جن ربي الله إسلام ما وقاكم ما تقول دبا أفردور خرج محمد رتبوتي قاف سنير وان جيرو ورابتيتي أما قياسا قوتا يتشا قياسا سنقبا رابتني علماء وانت لفخايا مالي إيجا رسول ربي صلى الله عليه وسلم واسدن كان الرت مالي درقم من انجيرو جامي واني سدن كان على جيرو دوغونغورا دبرا دبا كان الرت درقموني هاي سنبيرا أسدبر سيرك أمارات اتحادي بينو علماء ما سر وان كانت تجي سيرك أمارات اتحادي بينو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون جاء قرآن قمارة ونجي أنتم قوتوا الرجبمت ورقرتين جستي هجي شيطانات هاتيجي ربي يرو ربي لكنا جاءوا خلق قمارة يجو مال يجو قمارة يجو بر وأنا مني كنا جوتاني نبيتاني جوتاني تبا تنسى جوتاني سنقو فامي تبيخ قمارة بولي تبا تنسى فامي تبيخ جوتاني متاسين تبا نبيخ جامعة خيني خيستي كرشي قبسيتين تبا تمو بولي أسين تبا نمتك كرشي قبسيتين تبا تجامعة سيكو بيسا يونيفرسيتي لفسي خايتي بلاش ديتي تبا تبشنن وجتشا سو خناف غافا غرتي قمارة جتشان شوف نمتيجي توكو وان اتلفئين توكو ننيات لجئي وايادو شوف وان اتلفئين توكو ننيات لجئي وايادو توكو تكي ايغتون قمارة جام تك لما فأمو وان اتنخسار تك اتنترفا وجئي وان توكو تسينين اقدا توكو خيسا يوان سينو تقريبا على جامسو وان اتنترفا وقفا جئي سينو يتشا كون أما خم كيسا لكاو مجنان كون شكي تكمل قمارة خيسا لكاو مجان أكمل قمارة خيسا لكاو مجنان نمتيجي غمانا دابتي تايت أبتوهن نما خاني وانجي تبتوهن والدرقما درقم من ساقون دورا جلا مال الرتي ونجا وغافي خاسيتش مال الرتي دورا خنا بيرا غافتي دبر قبطي صدفات تدينا حكم معروف ما بيرا غافتي دبر قبطي صدفات تدينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث إساني صحيحة خيسة والنسان جاء مالي لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 مين اللي قبرت ربي تكو دريك قيامات الرانسو تشوتو هغا وافر الرغافة متجان وافرن سنراتو كمال جنان عن ماله من أين اكتسبه وعلى ما أنفقه صلى الله عليه وسلم كبين يسا أيسر رافي دي أيسر رتباسي الرغافة تقول أبجراتا كبين يخنا نمتيجون أيسر رافي mana nama خيسو دلقيه في دي تكامو كامباني وي خيسو دلقيه في دي كامباني وي خيسو دلقيه في دي تلقاتي في دي قبل تربي تون تكا قبل تربي خون توجتي في قابل تلقيه في دي خنا يرو خن ولادي مو أيسر رك الناجر لاد الأصلي وانت كان سينجا أصلي بوليسي تيك توك نبي تامي تيجي سيرا تيك توك يجا سيرا تيك توك خيسة تجافا جيفتين كنا مواتي ميكا سكا كبات برسنتي ميكا سكا كبات برسنتي صدومي فيشان ولا كان لينجا وصدومي شان سكا كبات لا ولا كان وانت لا ولا كامت أنيم بيخوان تيجي أنجيفتين نبرو في تريزي تكتاكي ولا ما
Account. Persentii 35 irraa hanga 50 Account yeroo amma erga qumaari jettan ati qumaartanyaa ta'aa deemtu discount si godhana akkuma YouTube xiqqaa fi guddaa waan qababan. Qumaari la wanti galiin kun akkuma guddataa deemu inji. Akkas. Okay, galiin guddataa deeman discount qabaatu. Kiyyaaf amma kiyyaaf ka'u ijoollee bira warqii xallaqaa'u. Okay. So Kanaaf amma yoo nama haarawaalee cafnanii anaa kennanii nama sanii $140 wayii gaafi ana $150 wayii kiyya. Akkas. Okay, lakkuma guddatuuni taaksiin isaa xiqqaachaa deema jecha bareedaadha kuni. Walaakin ammoo wanta kan siin jaa. Parsantii 50 guutuu. Parsantii 50 guutuu. Umar geeffadhu asliihi. Parsantii 50 guutuu namni sin tahin, namni anan tahin, namni nu kana dhabamsiisuudhaaf biyya namaa taa'ee sooshaal miidiyaa kana maaneej godhu. Yeroo taa'ee qabeenya obboleeyyan keetii nyaatu wanni kun zulmiidhaa miti. Nuti immoo manassaa mataa keenyaan qabnu beek. Wanni kun zulmiidhaa miti silaalamni sun taa'ee nyaachuun zulmiidhaa beek. Kana jechuun sumaaf ibsaa jira beek. So kanaaf isaan sun taa'anii nyaachuun zulmi. Qabeenya kana eessarraa fiddee rabbirraa si gaafata eessatti baaftee si gaafata. Gaaf tokko qissaa wahii himaniiti qissaa sanarratti maal jaanii asirratti si gabaabsa dhumarratti qissaa kanarratti maal jaan namticha tokkootu zamana nabiyyallahi Iisaadhaa du'ee jaan namtichi kun. Nabiyyallahi Iisaa dura du'eetiti waggaa dheeraa ture erga waggaa dheeraa ture booda nabiyyallahi Iisaan alayhi salaam du'a kaasaa ture miidhagaa sana yama rabbiitiin jecha. Namicha kana du'arraa kaase yeroo inni du'arraa kaasu namtichi kun ol ka'ee maal hojjetaa jirta jennaan qissaa sana gahiinsa yaa taatellee hin beeku. Maal hojjetaa turte jennaani maal jee namtichi kuni gaaf tokkoon qoraan hin baataa ture nama hojjetataa ture dafqaan bulan ture. Qoraan osoo baadhuutan qoraan nama tokko baadheetan mana isaa geessee qoraan sana ofirraa buusee qarshii gartee silaa inni naa kafaluudhaa taa'u sana son dhaabbadhee eeggadhu hafaltii kiyya son dhaabbadhee eeggadhuuti qoraan kanarraa cabaa xiqqaa tokko cabsadhee waan akka hanxiidhaa takka ilkaan keessaa waa hin baafadhee osoo hin ayyamsiisin hanxii san fudhadhee deeme eegan qabrii seene haga arraan tanaa hanxii san hin gaafatamaa jiraa je. Hanxii takkitti akka tasatti cabsate san jecha. Sam qofaa miti qissaan haqiiqaatu gaafa as deebinee rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waan isaan jaangubbaa dhaabbannee ilaalle qarshiin takkittiin arraan tana baafne takka takkatti irraa gaafatamuudhaa teenya eessatti baaftee rabbi nu gaafata jecha. Warra tiktookiifiin geessee kanneen gaafii biraati jechuun warra kaampaanii tiktookiifiin parsantii 50 kanneen gaafii biraati. Namni nama gargaaruu barbaade, hawaasa fi gargaaruu barbaade, nama bira dhaabbachuu barbaade, akkaawuntii nama sanii fudhatee nama san gargaaruu waan deeggaramuu beekaa meenya tokko illee qabu kun. Walaakin ammoo tiktook irratti tapha kana taphachuun gama geemaatiif gama maaliitiin dogongora kana wanni jiru yoo isinii galee yoo isinii galee gaafadha. Alaa kulli haa wanti naa gale jira wanti naan ta'in jira. Orgazaamii amma warruma haraama kaannin jalatti qabamee ilaalamee oromoonni haraama jettee malee ifaan bilisa bahee warri wanti TikTok haraama jedhu yookiin immoo giiftii TikTok irratti walii kennuun haraama jedhu hin jiru yaada jedhu takkafa. Jira. Wanta kan siin jaa asli. Amma nuti nama meeqatu as keessa jira? Nama shantu as keessa jira maanta? Nama shantu jira. Nama shantu as keessa jira miti? Asli malee hundi keessanuu rabbi isin haa dhabamsiisu yoon jee amma ka'e. Asli malee hundi keessanuu rabbi isin haa dhabamsiisu yoon jee. Wanti nan jee kun Makkaawiin ilaallata, Anwaar ni ilaallata, Ahmad ni ilaallata akkasuma kam? Abaaraman hundi isaaniitu. Hundi isaanii abaaraman isaan abaaruu illee barbaadu ani rabbi umrii isin haa dheeressu isin hunda asli illee qabiiti hunda keessan rabbi umrii isin haa dheeressu qabadhaa gaa. Rasuuli rabbi sallallahu alayhi wa sallam waa sadii malee achi tokko illee dorgommiidhaaf hin ta'uu jedhan. Waan sadan san ifa baasanii lafa kaayan. Sadan san tokkoffaan xiyyaadha jenne. Lammaffaan farda gulufsiisuudha jenne. Sadaffaan ammoo gaala gulufsiisuudha jenne. Kana sadanii ala wanni jiru hogga jenne TikTok irra wal dorgomuun chaalenjiin kun ni seenamuun seen. Hin seenaa garuu bakka sanitti waan xiyyaa wal fakkaatu qawwee irratti wal dorgomuu jettan. Hayyee. Bakka sanitti amma yeroo darbe amaari chaalenjii qopheessanii chaalenjii sanii namni milkaanaa amma for example anamma akka asliititti osoo mu'aazii $300 kennaan jee inatti tolu garuu asinatti sinii haasa'u yoo natti argee dhufee leecha sii kenna $50 sii kenna itti bira tare. Namni kun kolfaa chaalenjii san dorgommii akka kubbaa kanatti argite tokko 50 hanga 0 kuranitti tokkoffaa itti qopheessanii waan saniin qawwee bitan. Qawwee san ittiin deebisanii
biyyan tumaa turan sigaa. So kanaafi waan kana amma gara politika siyaasa amare bora siyaasa deegamtan waan sanitti illee furanne namni yoo amma akkatti fakkeenya yoo furanne ideoloojii uummata keenyaa amma yeroo darbee mormu hunda irraa jiran fakkeenyaaf Wallaggaatti uummata keenya agarraa ruugila jedhu namni kuma takkatuyyuu nama 500 badanii dhufee ilaala sunuu kalaalu sunuu waan kennu yoo ammoo tuudhachee geemii taphattu maakira sekondii keessa fakkeenyaaf doolaara 3,400 waan san qawwee yoo bitti fakkeenyaaf kun achiin jiraanne xiyya jalatti qawwee rakkoo qabu jettani amma nutuu diina qabna Oromoon qabsootti jira ofii jira warruma bosona jira jedhu kanaayyuu geemii kana taphatanii kun qawween duraanuu hin jirti xiyya jalaan jirti yoo rasaasaan bitanii koo rakkoo qaban takka gammadu amma fakkeenyaaf Sheek Muhaadin yeroo gaafti irratti arguu isaan daawwaa godhaniif giiftii isinii kenneen fakkeenyaaf akka carraa ta'ee amma ani waan hubadhe kaleessa ustaaza irraa ollee hin gaafanneelleedha. Ustaaza mucaan sun yeroo hunda sheekota hunda sappoortii gooti yeroo isaan qaraanisan yeroo isaan gastii namaatti jiran. Ammallee Rahiima mucayyoon sun Rahiima akka carraa ta'ee geemmi taphataa jirti. Rahiimummaa jira harka irraa qabdii saalfatanii fa'aa kennuuf hin mala nama miidiyaa fayyadamu. Waan kana dubbii ustaazaa kana haggaannan yoo baatan ani yeroo baay'ee harka irraa hoo qabaadhe wanti kun akka wanta jireenya hawaasummaati maal rakkoo qabaadha akka ilaalchi jireenya qabxii sadii shuuf ilaala mala qabxiin ati haafte qabxii sadii ati lama si fakkaate malee qabxii sadii haafte sadan sasii hin deebisa gaa tokkoffaan maal haafte beektaa tokkoffaan haati haafte yeroo geemii kanaa yoo geemii kanaan qawwee bitan akkamii waan jiru akka shari'aa islaamaatitti qaacidaa guddaa tokkotu jira qabadhu seera guddaa tokkotu islaamummaa keessa jira الغاية لا تبرر الوسيلة جانا كشريعة إسلامات قبتين أما بوينتين أمرتي أتأكبوا دافديمتو أمرتين قويتين بيتو دافديما يتونسن وانا أما حرامتي حلالا قوتو كشريعتي واني أتدلي دو شوفتي حلالا ديمي لك إيتي حلالا تقلوك أبمالي وان حلالا تكوجي شلا فكين يفهم كمي بيتا وانتا كان سنجا أسليغي لكي أسلي فكين يفهم أما حواسني خينيا فكين مجان توكو maatiin isaa dhuman maatii isaatii dhumanii jiran maatii isaa keessa sanyii isaa keessa kan hafe isa qofa lubbuudhaan hafuudhaa deema isa gartee lubbuun hafee jira inni kun booji'amee waraana irratti ajjeefamuudhaaf deema isaa waraana irratti ajjeefamuudhaaf deemu intala takka mana hidhaa kana keessatti arge intala tanaa wajjiin yooniitiin nikaaha malee rafe yoon nikaaha malee rafe ilmoo irraa ni argataa beeku ilmoo irraa ergata moo argatu? Ni argata. Ilmoo diqaalaa irraa hin dhalaa zinaa san dalaguun isaa haraama. Sanyii isaa itti fufsiisuun ammoo silaa waan bareedduudhaa beeka akka shari'aa islaamatti waan islaamummaan dhufteen irraa takka hifdhan nasli jechuun takka akka sanyii namaa hin muramne akka namni fuudhaaf heeruma dhiisee addaan hin hafne itti fufsiisuun takka waan shari'aan dhufteen irraa. Ilmoo itti fufsiisuun silaa waan bareeda. Lakki an ilmuman itti fufsiisuu deema malee kanatti inni yenna jee yoo zinaa san hojjetee ilmoon san itti fufte zinaa san itti gaafatamuun isaanii hafa. Itti gaafatama so bakka tanarratti atiin kun booda gargaarsa akkasiitiin waan gaariin carraaquudhaa deemaa jettee dogongora haraamaa keessa gaafa seentu kun haraamummaa sana haraamummaa isaa isan dhorku haraamummaan isaa dirree teessii jecha tokkoffaa kana kanaaf isii deebisuu dandeessu ta'a akka qabxii lammaffaatii fi qabxii jabaanaa qabadhu qabxii geemiidhaatii fi qabxii giiftii fakkeenyaaf isaanii da'waa godhu isiin tun dhayitee giiftii kannuun ni malaa jette akka shari'aa islaamaatitti giiftii kannuun takka faa dhoorkaan qabu beek atiifillee giiftii si kannuun dhoorkaan qabu qabadhu giiftii si kannuun dhoorkaan qabu chaaleenjii san gubbatti geemii waan fakkaatu san irratti kannu garuu giiftummaan kun gaafa teessee ilaaltu giiftiin kun israafa sitti hin fakkaatu ati anii kun ka'ee doolaara 500 leenca tokko bitee doolaara 150 gaafa si dhaqqabe israafaa miti maafiin akkaawuntii asliidhaa barbaade waan aslii gargaaruu barbaade akkaawuntii asliidhaa barbaadadhee irratti yoo argee doolaara 500 san aslii bira naagee irra naagaariidhaan israafa ta'a jecha walaakin ammoo tagiiftiitii fi tageemiidhaan guututti wal adda tageemiidhaa san waan qumaaratiin wal qabataa amma tagiiftiidhaa san abaatu jira isinii daawwaa godhaa jiru orogaampil tokko namni sun immooshin ta'eetuma isin hin beeku adraashaa keessan hin beeku biyya isin jirtan hin beeku haasofni sun itti tolee isinii kennu takka lammata mootu yoo beekayyuu isin argachuu hin danda'u sadaffaan
yeroo sanitti yoo akka carraa wal mormirra jiraatan yoo namni hedduun isin mormaa jiraate kophaa keessa dhufirraa mormaa jiraatan hamiree isinii ta'u jira jechuun namaa kenna. Faayidaa ittiin si tujjaarsuutiif giiftii waliin kennamu kennaan. Karaa sanii. So kun akkamiidha? Kun akkamitti ilaalamaa dhaami? Shuu kun akkitti ilaalamu dha waan takka laa. Qumaara jechuun Rabbiin Qur'aana keessatti yeroo waan qumaaraa dubbate maal jedhee إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر جل القرآن